Akkam jirtu maamiltoota chaanaalii keenya. Chaanaaliin keenya teekinooloojii, kompiitara saayinsii fi IT fi teekinooloojiiwwan wal qabatu afaan Oromootiin dhiyeessuuf qophii keenya jalqabnee jirra. Har'aaf teekinooloojii keessatti teelegiraamaa fayyadamtoota baay'ee waan qabuuf garuu haala teelegiraama keessatti lakkoofsa keenya hiriyoota keenya jalaa dhoksuu ittiin ilaalla. Kanaaf afaan Oromootiin how to hide your phone numbers on Telegram isa jedhu kana isteeppiidhaan laallaa wal na hordofa. Asitti gaaf teelegiraama keenya seenneet as qasxii kana biraan teelegiraam seetingii seenna. Seetingii eega seenneen booda privacy and security ka jedhu seenna. Achi booda phone number ka jedhu irra kilikii goona. Eega kilikii gooneen booda nobody ka jedhu everybody gaaf nu jenne namni kamuu teelegiraama lakkoofsa keenya teelegiraamaan banne ilaaluu danda'a. My contact gaaf jenne immoo lakkoofsi nu seevii goone qofti ilaaluu danda'a. Yoo eenyullee akka hin ilaalle barbaanne nobody jenna. Kanaan sirreessinaa jechuudha. Inni biraa immoo asumatti maal ilaallee darbina? Foon nambarii kana keessatti lakkoofsota akka ilaallan eeyyamnuuftu jira. Haala kamiin eeyyamnaa fi as jalatti add exceptional ka jedhu user kana jedhu kanatti adii goona. Exceptional user kana as jalatti adii gaaf goone kanneen diileetii gochuu danda'a. As jalatti gaaf adii goone isaan as jalatti adii goone kunniin lakkoofsa kan koo laaluu danda'u jechuudha. Kanaaf galatooma jedhaa nu jajjabeessaa like share godhaa jenna.